النور ميديا، نور على نور. يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم جرتو كبجمتوتا وردفتوتا حواس مسلمة بقى ربين يا رمضانتين نهون دقه يا رمضانا كان الرا ورا ملكاه ورا إبدر عتقمي جنة ربي تملكاه كسبه نهون ربها تاسسو سجنتها الرا كان كيستي كسمة حواس برت اللي نما جالتما نما سينا قداك أبو wajjin isiniin dhiyaannee jirra. Nama kanaa wajjin isin wal barsiisa. Akka isin arguudhaaf hawwii qabdan waan beekuuf anillee har'a asirratti isinii affeere. Innis obbo Mustafaa yookiin ammoo Sheekh Mustafaa. Rizqiin namaa tuni oliif gadi nama oofti. Bakka nama hin finne hin qabdu. Rizqiin har'a addaan nu fageessite malee nama miseensa markazaa ture. Markaza keessatti gahee guddaa raawwataatiin hin ture. Har'a hawaasa isaatiin wal argee dhaamsa gaarii isinii dabarsuudhaaf asitti argamna. Keessattuu ammoo baatii kabajamtuu ji'a Ramadaanaa kanaan wal qabsiisee al-alaaqa ma'a Allaahi akkamitti Rabbii wajjin hariiroo gaarii uumatan kan jedhu bal'inaan irraa nuuf dubbatanii xumura irratti qissatu najaah adeemsa isaa keessatti haala jiru jireenyaa keessatti milkaa'ina irraa waan tokko tokko fakkeenya godhanii dubbatanii hanga xumuraatti viidiyoo kan akka hordoftan abdii qaba. Kallattimaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرت أستاذ نغمة. بقى جراتن بقى رجعتني بقى جي رمضان اللي نسنجه. آمين آمين ولو معلو بقى ربي نوكي. هند درا أستنا فيرتني نبر بعدني بقى جرو نهودو كيسني ورفع دعالته ما سيلينج شو بربادا. كانت عن سودان وبلوم ما ربي ولين جرتو وروتا هالكني في قويا إدو بوابي إدو وجين خيري كيستي درجات الرئي التدرم مع الأنور مركز النور كجندي هالكن اللين ساعتنا من داخل اللين ننانو هند سانيتو وكالا كي في يرون اللين جرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجد وربادا هند كيسنو بكم جرت السلام لكي سنادكم. ما شاء الله. نجاها كان وني جهنجرو نمني نجاها كبانن فيا كبانن بككم الرأيو والدبسوا الأف ربنا ما حال متجسجرا رزقين سيفوته كونو بحرين كما سجسته بقى بيسان اللي قبته بيا كوجا بيا ملكي بيا بركة رب صفاته سيسو مه صومن يوكين أمو رمضاني بيا أوروبا كيستي مال فكات أكمل نفسي رمضان أوروبا. رمضان بككم التو رمضانا. هذا أمو شعري كراغو بنتي وامامة تزنكاكا بيوت عربا زن إفاقي واحد دو لغتي وفني رمضان تهون بنتي هون سوي هنجرو أمو مزيد هون كان يو أجتك أرغتاتي ولي كررتي وني سنجرو هذا أمو وني قدان جرو yoo jiraate namni bakka kamuu yoo jiraate alaaqaan isaa rabbii waliin tole yeroo kamuu waan san akkan dagannetti ni jira. Sallee yoo jiraate namni waan ofiin hin dagatu akiraa isaati. Ammoo waan hawaasa waliin itti deemanii fi waan kophaadhaan abbaan rabbiin rahmata isaa godhe mana ofiitii bahee qaazana tokko nageedha. Kana laban argine mana ofiitii bahee dhaquu fi waan hawaasni keessa jiraatu keessa jiraachuun garagara. Ani darajammaanii fi wanni rabbummaan namaa katabullee garagara ta'itti jechaa shakka beetanis. Namni kun yoo dhuguma rabbii wahii ofirratti ilaalee mana ofiitii bahee malee ibaluutu na argaa ibaluun salaanne naan jedhanii jedhee wanni inni sayaakisu tokkollee waan jiru natti fakkaatu. Marree warra akkasii sun irra guddaa
إخلاص نساني شعلاتهون شكين قبو bara kanaaf jedha mulumaa'u bakka sila hawaasni hundi yaa'ee dhaqee namni gariin eegabalu deemallee deemuun hin jira beeka namni nama laalillee hin garuu kophaa galu kun ka yookiin safara inni jiru namni biraa hin jirre kama rabbii ufii qofa laalaa deemu kuni rajaan isaa rabbi biratti illee ol fuudhan walti rabbi ol haa fuudhu jedhaasuma. Haala biyyatti sanii wal qabsiisee dhugaadhaa biyya amantiin islaamaa gasunda namni akka mootummaatti akka hawaasatti tahee namni hedduu shi'aara isaa hin mul'ifne ikhlaasni yoo jiraate malee bakka akkasiitti amantii qabatuun amantii fi jabeeffatuun baay'ee jabaata. Kanaaf wal qabsiiftee mee hawaasa achi jiru maal dhaamtu diinii isaanii qabatu keessatti? Hawaasa wanni dhaamu tokkoffaan ittaqillaa haythumaa kunta. Bakka fedhellee boo jiraate namni rabbi irraa garri dhiyeessanii bahan hin jiru. Eessallee yoo ka jiraatu ta'e Awurooppaa jiraachuun Ameerikaa Kanadaa jiraachuun jannataa miti. Akka an argetti jijjiiramuma lafa qilleensa duniyaa yoo taate malee waa wanni achi olii namni dhugaadha barbaacha duniyaa deema. Inni sifata ta duraa irra na argatanaa garuu duniyaadha isiin illee. Hanga fedhellee yoo ta'e namuu baallama isaa hin oolu akiraan dhugaa dubbachuu fi yookiin biyya kanatti hedduu nama rabbiin rahmata isaa godhe malee namni jum'aa salaatu illaa man rahima rabbiidha. Maaliif hedduun isaanii guyyoota san irratti dalagaa qabanii dalagaa ooluun hin danda'amu. Nama hedduu waggaa meeqa wallaahi hin salaate naan jedhu jira jum'ama kana. Waggaa meeqaan jum'aa salaateen beeku jira. Maaliif dalagaatti dalagaaf deemu. Dalagaan duniyaa tun dawaama qabdi. Sila isii tana dhugaadha dalagaa hafee rabbi jedhanii boru sababaa dhiyeessuu taati moo maal taatiin illeen baay'ee nama yaachisu. Rabbiin haalaaf fisuu hunda isaaniitiyyuu warrootni Awurooppaa silaa biyya faranjii jiraatan hundi keessanu akiraan hundaa oli itti yaaddawuu qabdanii waan kana yoo kalaafifnee tiniin kalaallu taate tartiibaa fi bakka kaanee dhufnellee ni beekna. Rabbi yoo fedhe sanillee hin dhabamsiisa. Wamamma silaa keessa jiru qananii jiranii rakkoo gaafa bahan waan lamuu deebanii rakkoo deeban namatti fakkaatu akkasii beekama. Namni gaafa rakkoo bahe waan lamuu rakkoo seenuu se'u. Kun hundi wanti silaa baadhannee deemaarru hanga fayyaadhaan baatu qabeenya abbaa qabu qabeenya rabbiiti. Waan abbaa qabuun boonaa jira waan abbaa qabuun akka waan nu harka jiruu nutti fakkaateera malee waan ergisaati rabbi yoo fedhellee ni fudhata. Kanaafuu akiraa teessan eessallee yoo jiraattan jabeeffadhaa hin dagatinaadha namuu duniyaa tanarraa hin galaa jechuu ni barbaada. Hedduu galatoomi. Mee amma Awurooppaarraa gara Afrikaas ceena. Sheekh Mustafaa jechuun nama seenaa guddaa qabu. Sheekh Mustafaan nama yoo rabbiin jaarka qabateetiin hin jedhe yeroo masa waan kadhatee argatu. Waan namni si duuba haasa'u kun waan rabbi sii kenne malee waan namni sii kenne miti. Waan yeroo hedduu ani dhagahaatiin hin ture. Meedikaala malee biyya kanaa nu baasi paasapoortii malee biyya kanaa nu baasi jedhee Mustafaan akkasumatti miilan deemee bakka gahee jedhanii namni yeroo hunda haasaya. Mee kanarratti yaa Sheekh Mustafaa wanni ati Ramadaana kana keessa muuxannoon ati qabdu maali? Wamaa hiya qissatu najaahika? Waan garii waan haasa'uun barbaade nama haasofsiiftan beeytani. Dhugaadha namaaf illeen barumsa ta'ee jedheen ilaala. Waan san namni dhugaadha waan an haasa'u arge malee waan keessoo kiyya jiru hin beeku. Namni waan sanitti milkaa'uudhaaf tokkoffaa kutannoo isa barbaachisa. Guutumaan guututti rabbi irraa shakkii fixachuu akka rabbiin isaa ta'u rabbi naa kenna jechuu dhugumaan garaa muratee ufumatti himuu danda'uudha qabu. Yoo cal'ifneetuma yaa rabbi jenne feetunaa kenni yookaan dhiisii fakkaatti beeytani. Mee namuma waa kadhatu kama nama kadhatu kana yoo inni uffata ciccitaa hin godhatin uffatuma qulqulluu tokko godhateetumaan abboomee as kenni yoo jedhe namni waatti kenna. Nama waa kennaniif san fakkaachuu qaba namni. Rabbiin hattaan qulubni namaa keessatti caba qabdullee rabbi ni beeka. Haqiiqatti wanni milkii guddaa waan abbaan sun kadhatee fi yaadatti rabbi isa milkeessu jedhu wanni guddaa yoo jiraate husnu dhanni billaahi subhaanahu wa ta'ala. Rabbi irratti si haa toluudha.
شكيد أملت أك ربي إساتنو يو بيكي جد أبا فدي بل ربي أكي أكبر كل أنجل شكيتو كل الرنقبان أدى رمضان نجاي سيني رادو قالا سلا استقبال رمضان هاتي وانجر تجرا استقبال مانسون ودوهن سينين درا كرورا وان سلا ربي تيبول لي ترتيب سيكاو دندو دقبالا كرورا بافتي ايقو قبا كرب الرافو كنافي هندي دندتو ما يو برا ودما كدنو قلبي امني روان لا نتي فكاتو اني كما كيا وزوين كدتار رمالي قلبي تينا وغنتي امنتين جدو واسه imagine arramale inshallah jedatu ma garan ku dide jirabe tan inshallah arraba uduma jennu garan ku wasu duga masoba jettu yaqina tunu hankata jettu warwade ta malle ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الرسول عليه الصلاه والسلام يقينا ربي نافكنا شكيتكم ملي ربي وانا كدس نافكنا يقن فتني كداتولا كان وني نما ملكي سدواي كيستي والله متى كشني دبلو سبب ملكاين سنم تكو وني قدان انا اككيتي جديلالو لبو في رب ليس في تياد سبحان الله كوني وايرو ما كان كيستي انما هدو رت ججباتي تنجر نما رب الله في سيف ملي حقيقه وان فيك يالله ارجف جنا يو دكم ملكاين سوبليساتي وفي الرياضه والله ربي درسي ملكي سهين أرجع هدو النسلا أكد درت ديمو ملي دوبت ديمو نمن تاسم لي هزدو ما قلبي نماتي ربي هالو كسو أفدرن أبوليس في سني أقوما جادو أكد وان سنتي إسا ملكا هولين إسا تاريتا وان أرجن كبا هدو والله لبوتي يرى نما فين كداتو وني نماتنا لب مرة زي كذا نما فين كرب بالرابيكو قروان سندرسيتني ربنا كنيا كوني ركو هواسا كيس جرو وان يرو ما كانت نمن هندتين فتنمات نجرو خيري وليادو الأبون نوما ملكا هيو إجان أرقود الأبون سبحان الله ربنا هاكل كل يسو كيسا رقافتو كفروني في بليس تولد فيجا أيه بليسين كوني فالفلا بقالتي فرعوني كان نما نفسر رحمة نما نفسر بدا بيت هاجرين نمنا نفسر بدا انجر هاجرين فرعون سلاة اللين أنا ربكم العالى جاهي متى أنا اللين سلاة أجج ربي دي آدم سجود أقول إن أنجريت نمنا ما أنا نفسر رحمة كبي جدي قافتين قافة جنة كيسة توري قادم وهي كباجي كي سابق قاوتي أيه حق ربك كلا أرجعتي namni sila tola nama ole tola galata saade bi ajadani galata side bi amal sita uje de gafadde je hadi jahl jenna nakina go to qallicha to ko jira wallahi ya alti to kicha kabajala na ajje sina jide even ismail jeden wonni kun gari miti dalti ni to kicha kabu kana jala ajje surra dalti ko dani sikennu je de gafadde je ayye jenna lakki ana gammachun kiyya dalti kudan na kinurra tukkichu bandi kabu jala isan jala na ajjesu to ana gammachu yo nama jetana de butate so jala na ajjesi na anjireje la hawla wala quwwata illa billah namni ana fi sirralle hama namni ana fi sirralle bada wanyo dana anjireje ada wanyu mantuni fir'oni fi iblis sirralle nu taajiti mela badubbi dara gesate urada aywa silanani dalaga namatana isdin akka rasul sallallahu alaihi wasallam jansan akka qur'an bitanyadu tiyati jani dalaga khairi namata wansan inni yo rabbi nake saluki sije male wan be kanille godatani mi beka argatana ma yo gammadu dabne yo ka isin nujintu tade wa rakko hama kamna gama rabbi kitoba de borba sai chorwade wallahi namantaw namni wan wallahi kama fi hatta qalbi fi manafi ala satin nagahin taw inni cinkata jira tafayyan kam mena woni tokko yero tokko nashatani du'ayati fi gani istiqamani yo istiqamani jirre faidan du'ay mal namni aslan wan gafatu san irra yo ka gara murate tuma figet mutale de butati kakijatti beka ani debi wakka shan uduhin hifatin guriyata udurat birrahi hifatin argate kaba subhanallah
wallahi guyyaa tokkollee utuun isin gaafisan jechu wanna silaa tuqanii deebi'an kana aslan rabbiin isa dhoggachuu fi miti gabricha akka inni fiigee dhaqee wanni itti kennuu diduuf isa dhoggachuu barbaadeeti namni kun hangam asirratti dawaama tahaa rabbi salaaluuf silaa waan argateef argatu boodallee bakka tiisanii silaa galatuu rabbiitiif illee fagaachuudhallee qabumi dhaqanii tumaan bira galuu sun achi galuu san duraanuu usuu argateelleedha namni sun akka balbala rabbiitiilitu waan beekuuf isa achi qabuuf jedheetiniin takkaa isaan laalan waan silaa gaafatan irratti uduu garaa murachuu baatanii guyyama tokkollee waan san akka tahutti shakkii keessaa baasanii guyyaa tokko akka rabbi taasisutti ganamaa fi galgala garaa murachuu dhabuudhaan waan deebiin irra naa kennamte tun kaleessa eegalina si hanamni bara akkasitti na fuudhata nama wallahi zamanan tawil garuu shakkillee hin qabu garallee muradheen beeku akka rabbiin achi bifa amma kan na baate kanaan rabbiin meedikaalaaf kana malee na baasu guyyaa tokkollee shakkee beeku guyyaa tokkollee ammulumaayyuu xayyaara eegaa ture dhugaan isinima akkamitti rabbi irraa qabuuf jechuudha. Paaspoortii malee xayyaara yaabbatu eegaa turte. Wallahi akkuma waan na yaamaniif boqoottuu korinaa jedhaniitti quba qaba ture. Amma waan san hedduun namallee ramadaana dura ramadaan istiqbaala irratti ka'an waan san garaa kutadhee garalleen kuufu akka baqqaa gaduma muradhee tuma rabbi irraa fudhadhu wallahi ramadaan madura akkanuma naa koo qabeera. Isaa kana mee namni jarre silaa namni hedduu waan san haa beekullee baatu ramadaana akkasitti dabarfadhe san guyyaa tokko uduu asiira mana namaa dhaqee dhugin guyyaa tokko uduu shorbaa hin dhugin timira yaaddaa fide timira yaaddaa fide maaliif waan san rabbi hanga naa kennitutti anilleen balbala tatteeti hin galu atilleen naa kennitu malee ta'e ربنا الحمد لله رب العالمين هدون نما نبيكني حقيقة ورّي ولين تيندي وان سن حاسوات ورّي اسين تباسبورتي مالين سن بيك كنامتي بدون نسرين كيسا تيندي نانا واسرا كسنا فكاتنا وصدو بيقول لي تانا دعائي كده تارا مچو من سلان يوزن فاين قبو يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان شيخ مصطفاني نما جرينيا بقتما كيستي بوابي هدو كيس دربي هم نساء قدان دعاء ربي تاتي دعاء ربي سنين ركو سحندا كيسا بهي ركنو بيه بل إنها كيسا ربي نساء قوسيسي أما اللي يريد إيرا ربي سافا كنو بوابي إني كيس دربي كان الرام مطنو يدوى كارغتن أبديك أبا مي أمس إتما ديبينيتين واي دعايتي والقبسيسي كيسا توجي رمضانا كيس يجو كان الرام أكملتنا من ملكاو أبا يرو في التكن فايدمو أباني الراوان تكو تكو أكنو كافتو Galatoma yerolleen gabaabadha ani yoo rabbi irraa waa fuudhuu barbaadan akka kiyyatti tokkoffaa marxifachuu barbaachisa akka rabbi irraa fudhatu garaa kutatee shorbaanii fi asiirri dhugnee garaa quufnu sun gabaabbachuu qaba jedheedha amma wannummaan guddaan gaflaa namatti buusee jedhu galgala uduu ibaadaan godhin garaa guuttata akkatti guyyaa ol ilaale wanni sun ibaada irratti laafii hatta du'aayyuu godhachuu hin danda'u isinii wanni tanii salaata ibaadaa godhuumi du'aayyuu godhuu irratti namni yoo garaa guuf hin danda'u akka guyyaatti ol ilaalle yoo kawaan san amma akka amma dubbiin gubbaa kana laallu sun tahin wallahi yoo danda'ame sa'aatii san namuma kanaa fi namumarraallee dhukachuma qaba rabbimatti iyyaa inni gidee mara hifachuu dhabee jennaan wallahi rabbi waan isaan kenneef tokkollee hin qabu akkasiniin jedhe ramadaana guutuu timira nyaadhaa ture na beeku guutuun isaanii timira qofaan guutuu faxaru gidee namni waa faxaraaf gaggabba'u hedduu dhokadheetii masjida keessa taree achi nama jalaa gubbatti ol baheetiin inni dhokadhaa ture kophallee taa'ee yoo dhukkubsatanii garamaan rabbitti galatti galuu qabu garami gala rabbi jireeni muluma bar machiin silaa waan naman goona hin qabnu lakkoofsa kiyya waa kudha tokko rabbi qabadhu dheega dhumaatti mee qabaadhu wallaahi marka isaan keessatti ka rabbi narraa beeku